jaarsi koona duuba du'ee si galee otoo walitti aara qabnu otoo walumatti illee naraaramin jiruma duniyaa hamma kanaacha inni du'uu san qofatu baay'ee na qoccee malee ani immoo rankaayyee kasaani alhamdulillah hamman danda'utti moggaa dhaabbadheera. Wulillee na dhaabbadha bakka waa taanitti. Jaarsa kee isatu si gade mootitu gade dura osoo inni lubbuun jiru. Dura anatu dhiisee deeme malee lakkiinni uumaan balleessine wallahi. Amma hin gaabbiteere. Ara otuma inni jiru gaabbee ture inni isin fuune mete waggaa 4 akkas ka adda turre hin fuune. Anitti deebi'us yaaleen ture maatii kootis na dhuunii dhukkuba waan ta'eef innis bakka kanuma waan natti aaree jiruuf nallee hin dubbisne. Ani immoo maatii kooti wallahi guyyaa inni guyyaa 4 immoo akkas ni hafe ummanti jafaan argee abbaa kiyya bira jirti si galee xalaba ciibsanii xalaba keessa nama qabbanti dheedhamitiire. Achuma bakka ani maatii kootiin na dhiiraa bulchiileen bulchiinilleen tokkuma kanaafuu waan natti balleessin qabu kana yoo gaafa isin fayyitanii biyyatti galtanitti walitti nu araarsitan bareeda jedheen mari'adheen gaafan ture achirraa guyyaa 3 gaafa bule du'ee isaan dhagee. Maaltu dhukkubee du'e? Tokko dhukkubne dhugaa akka maatii isaanii gaafadhetti matuma na dhukkuba jedhee isayyuu nyaata nyaatee gachiisa. Yeroo lama daddaa fidee fi dhufee nan kaasa jedhu du'uma achitti itti dhufe naan jette haati. Tasuma moo? Tasuma waan tokkoyyuu eessayyuu. Way jiru addunyaa jiruma gabaabduu tanaa fi namni ijaan argaa ol jibba. Akka haganuma jiruunis ta'ee du'aanis ta'ee haganuma garaagara deemanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jirra jirtuu baga jiraatanii ashamaa harka fuunee urroonni amantii biraas hordoftanii hundumti keessanuu baga jiraatanii baga rabbiin jiraachisee yeroo kanaan isin gahee. Akkuma viidiyoo irratti agartanii seenaan obboleettii teennatu hedduu takka garaa nama nyaatti, hedduu takka namatti dhagahama. Ilmi namaa ka inshallah akkuma rabbi fedhe addunyaa kanarraallee deemee akkuma rabbi wal birallee nama tursiise wal birallee turanii yookaanis garaagara deemanii jechuudha. Isiin tuni abbaa manaa biraa akka inni somaa hin balleessine akka inni somaa hin goone yookaan immoo inni si hin miinedha ka isiin himtuu jechuudha. Osoo itti deebi'uudhaaf hawwii qabdu odoo itti deebi'uudhaaf yaada qabdu kuno ajalli rabbii dhufee akkuma garaagara deemanitti garaagara hambisee jechuudha. Wallahi seenuftee wanti gootu hin jiru. Seenaa keessa jirti namni kamiyyuu nama waliin nyaatee dhugee jaarsaaf jaartii dhiisaati. Namni guyyaa takkaayyuu onlaayinii kanarraa wal baree gaafa onlaayinii irraa dhabamu hedduu takka namatti dhagahamaa jechuudha. Hedduu takka isiin immoo hedduu takka itti dhagahamee waa meeqa keessa seentee waa meeqa yaadaa jirti. Sanirrattis osoo homa takka nan godhini odoo badii takka inni hin qabu badii anatu qaba anaadha ka dhiisee deeme sababa an dhiisee deeme sababa inni badii hin qabne sababa ofiisiitiif badii qabduufi kasuquu didee innis akkasumatti aariidhaan osoo jiru addunyaa kanarraa deemee rabbiin jannataan isa haa gammachiisu isiillee rabbi sabirii isiif haa kennu. Obboleewwan tiyyaa barumsa asirraa fudhattan jira abdii guddoon qaba viidiyoo isii kanarraa jechuudha. Nuti guyyaa kana akka waan dandeettii kennaan yookaan immoo ofii kennaa of jiraachisuu dandeenyutti waa meeqa keessa seennee waa meeqa arraba kennaan ija kennaan waa meeqa dalagaa oollaa jechuudha. Dhugaan isaanii ja'a hedduu takka jireenya addunyaadha. Aguma libsuu ijaa tanaa aguma libsuu ijaati. Akkaataa itti addunyaa tanarraa deemanii hin beekanii in oollee bullaa kenna rabbitu beekaa ni nyaanna tadalaganni kana itti gallaa rabbitu beekaa. Inshallah qadar rabbiin harka jirti garuu rabbiin umurii nu dheeresse nama keer irratti umurii dheeratu rabbiin nu haa taasisu. Asirratti wanti an jechuu barbaade keessattuu onlaayinii kanarraanii nama wal baratanii
bakka kamittuu haa ta'u markasa garee quraanaa keessatti haa ta'u bakka kamittuu jechuudha. Nama jechaa fi gochaan illee nama eeggadha obboleewwan tiyya. Nama tokko qalbii isaa cabsanii nama tokko muufachiistee tarii yoo inni bilookii si godhe tarii ofii keetii yoo bilookii gootee innis yookaan lakkoofsan jijjiirate nama san deebitee afoon allaa jettee afooytuu gaafachuu hin dandeettu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Akkuma qaldiititti qoosama akka qaldiititti bakka agarreetti koomentii xiqqoo akka salphaatti ilaallee barreessinu nama san immoo qalbii cabsuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo godhaan isiniin jechuu barbaade. Har'aa tana isin gaabbitee bakka of fuutuu hin qabdu waan meeqa keessa seenti yeroo sanitti isin tarii ijoollummaan itti jira. Namni beektanii gaafa yaanni namaa hin galle haga gaafa yaanni namaa galuutitti bakka homa itti fakkaate dalagaa jechuudha. Isiin har'a gisee irraa fagaattee biyya namaa kanas dhuftee xiqqoo waa irraa bari'anii waa irraa ifanii itti deebi'uu yaalii gootutti kunoo azalli rabbiitu dhufee hagana garagara hambisee jechuudha. Akkasii obboleewwan tiyya rabbiin keerii haa godhu isaanis haguma rabbiin ganama isaanii lallabee hagana waliin teettanii hagana waliin turtanillee haganattis wal biraa deemtanii akkanattis wal dhabdaniin qadara rabbiiti jechuudha. Huma rabbi fedhettaa wanta hundaayyuu qadaruma rabbiiti. Namni akka ofii fedhee miti akka rabbi fedhettaa wanta hundaa akka yaada isiititti. Akkuma viidiyoo irratti agartanii maatii kootis ni dhukkubaa haadha kootiitti himeetii homaa wanni inni na baddalee takka hin jiru wamma inni na godhe yookaan immoo miidhaa inni na godhe takka hin jiru walitti nu araarsaa isattan deebi'uu barbaada. Bultii biraa ijaaradhee bultii haarawaa jalqabuurraa isuma dura wal beekuun isuma daa'ummaa hiyyaan itti heerume wajjiin jiraadhaa jettee maatii ofiitiin mari'attee gaafa guyyaa 3 du'a isaa dhageette jechuudha. Dhugaan isiniin jira isiin waggaa 4 ammata 4 waggaa isa biraa deemte kana taksaa sammuun isiin boqanne yaanni isii isuma bira jira jechuudha. Yaanni isii isuma bira jira akkamiin isatti deebi'uu fi akkamiin isa akka argattu qofaadha kan yaadaa jirtu. Kunooti akka rabbi fedhettaa rabbiin immoo kun argaan keessan injuru jedhee haganatti garagara hambisee obboleewwan tiyyaa jiruun addunyaa tuni wallaahi akkaataa itti jiraannu rabbi qofatu beekaa jechuudha. Nuti osoo hin dalagin ka hoggaa dhufuu ka baatii dhufuu akkana godhannaa akkana dalagannaa akkas jennaa jechuudha. Garuu rabbiin inshaallah akkuma ofii fedhe dalagaa bakkuma rafutti hafee takkaa hin dhibamne dhibameellee isa dhagahee hin beeku maatiinis isa dhibame hin agarre bakkuma rafutti hafe naan jedhani jetti. Dhugaan isiniin jedha aduuti yeroo ammaa kana hirribuma taatee nama tokko har'an jira jedhani boruun jiruudha. Rabbiin kaatimaa keenya nu haa tolchuu nama keerra irratti addunyaa kanarraa deemu rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin qalbii namaa cabsuurraa rabbi najaa nu haa baasu. Isiniin jaa obboleewwan tiyya barumsa irraa fudhattanii jiruu teessan keessattis bultii teessan keessattis obsuun barbaachisaadha. Namni waan hundarratti yoo sabaree jedhe jechuudha. Yoo sabaree jedhe yoo obsee jedhe bakka kamuyyuu ga'uu